yooni enjere isin hidhaa keessan san isin harkaan baasin bara ammaan tana birraadhaa fi balloodhaa fi fatihaadha nama afur nu taanu bare isaan afran waliin dhoowwu teenya ganaadha dirgim ganaa waliin isin dhoowwu teenya baarji waliin isin dhoowwina jira baarii fi fatihaa waliin dhoowwu toof imma santutti aanuu deema kuno arkuuf teessan Khadir ni isin duune ni isin qabamne ni jirra kuno alhamdulillah irraan talle as geenya kuno guusni ammattanis nun qabne egaa birraa Oroo TV illee baar biraan gartee balloo biraan dabalame birraa Oroo baar bira taa'ee hoggaa gartee ni qabnaa jee gartee birraa teessooti faan birraa taa'e yoon hin dhokkee bonnaas dhokkee kennaas hin godhin argita dhokkee kennaattis jiru taate faan tariini kee kun faan laafaadha dubbiin akka dhalaa kee deemtee gartee dhalaa kee yaadee jirtu san hin taatu bakka dhiirti waliin dhaabbattu bakka san jirti irraan tan yoo teessee firraa teessu firraa taa'e si hime siifin dhaamse tokkichaan firraa taa'uu baannaan akka jedhamaatee galtuu si godha wooma siraa gartee hanga deddeemtuu afaanoo siraa hanga deddeemtuu kanaa akka tollaltuu si godhan siidhaame karaa kiyyaa siidhaameen dhaabbadhu yoo balloo fi baarii fi fatee dabalamuu deemte malee dhaabbadhu jara akka godhu jiru ni argita kuno if duuba ci deebii ilaali haasoo nama sirriitti hojjaasu jira balloon baara haasoo nama fayyaa qabu hojjaasoo jira aggaas hojjaaso fatiyaan yaanni fatiyaadhaatiif yaanni baara hoggaa gartee muluuka dhaawanii muluukaa kottu mucaa ka'e horodhu muluukaa wayyoollee dhaaka sosobdan boo muluukaa fi mucaa isii keessin bira jiru sanuu sosobuu hin dandeessan mucaa isii keessin bira jiru sanuu sosobuu hin dandeessan ijoollee daa'ima shururuu godhan hin taane muluukaan nama Khadir galittee jaartiin ajjaari bee jaartiin ajjaari nama amata yoo hidhaa isin bira taa'ee ajjaarichiti isaa isin baruu hin dandeenye arkitanii jirtan muluukaan nama sodaa teessaniifis gartee miti dhimmeessiitiif jettee manaa deemte malee sodaa teessaniifis isin jalaas badduudhaafis minaamin akkasitti deemu jirtu hin jirtu dandeenyaan ammoo muluukaa qabdanii muluukaan Khadir fitti harkifnaa jechuu miti an ulaa mana keessanii jiru akka isinii bayoo feetan dandeenyaan na qaba ana kunooyi ana Khadir nin jira bakka feetanitti iddoo feetanin naamadha na qabuu danda'a ija lameen tana nan harkitanan ija taratti isin waaqaree isin jaamsee isin bira dabara nummaa nama biraat dabalattanarra hottaan isin ijaa magaalaa tan guutuu olkaasaa hottaa Khadir bakka inni jiru ija lameen tanatti harkitan an akkumaan isin hin jeesanitti Khadirii miti hadiyyaadha ganaa maqaan akkasumatti hin jijjiiradhaa wayi hadiyya jijjiiradee hin jiru obbaas inni qabdan moo dammaa haree deebitanii tanaan isin hidhaamuu barbaadu firraa teessan ta'a fatiyaa akka jiru baarni argitan hanga kan harkuu dadhabdeetti jira ati salbaatee jira muluukaa barbaaddee muluukaa fuutee fiddee jira muluukaa hoggaa fiddee booda muluukaa achi qabdanii hiitanii mana keessanitti akkuma jaarsanii hiitan sanitti muluukaa achitti hiitanii Khadir fichisiiftaniin hin jiru wanti kanaan hin jiru ittillee akka buufillee hin ta'e ammaa miti bara dhufutti dhaqqabuun ta'e waan akkanaa if keessa haqa akkasin nuti isin godhu jirru isin argitan ammaa baabaa taatanii jirtanii barammaan tane akkatti daldaleef hin argitan balloo siitoo afeegaa hanga dirgish waliin goonuu yoo ta'isa hanga baarmanee isaarraa siyaaruu yoo ta'isa baarii akkasatti dhimma midhaan adeemi kophaate yoo fete makinaa kaafadhu yoo fete miilaan deemi magaalaa isa barbaade qabii baariin nagee jira dandeettii isa yoo qabaate ana Khadirii bar ana immoo dandeettii jaalaasuma taa'eeti osoo isin hin jirre akka gartee mucaan ajjaaji baar fuudhee mana galchu godheetiin jedhan nama takkaan hin malee iddoon tan godheetiin jedhan hojii teenya gadanii itti harkinee jiran takka lama sadii hin jenne itti waa hodduu waan itti najjaane jedhe baar waan kana saddaqinii baariin warri balloo warreeti ati jechuun jirtu sun gartee hin saddaqinii
saddaquu baatu nuti waan dalagu jirru beekne nuti hojii teenya. Takkarra lamarra sadiitti na jiru jira. Inni ajjaanaa mi inni ajjaanan baas. Gabbaafnaa mi gabbaafna warra jedhaa jirus. Amma hizaaba bira kuttee sa'a mi soqondi deebitee jirtu. Sa'a hizaabbachuu dhiifne guyyaa hizaabbachuu dhiifne soqondi deebitee jirti dhaalumattee gabaabbattee jechuun hin jiru. Guyyaa gabbaafnee hablaa isaanii goone harkuutee jira. Isin agarsiisa kaata itti baafne hunda akka itti baafne hunda. Balloodhaas akka godhuu teenyu ni harkitan. Balloo ilmaan kee kan akka guddifattu ta'e yoomiyaa ta'e sana hanguma sana dhaawattu tanaaf hin horkini taa'e siif hin dhaama. Sababa baariin azaaba biyyatanii barbaadda baar dura. Hayyee deemati irraa dandame baararraa azaaba san dandame akkatti dandamtu si goona haala takka hara keetti deebinee jira duraanii. Ati irraa dandame baar achi booda si booda irraa raatti dhufu. Nuti duraan osoo balloo kana wanta hin baaritti dabarsinee beera. Xariinii keenya duraan irra ba'aa miti kan duraan keessa biyyee jira baar keessa. Teessaa tolu hundi. Waa takka ittumaa guyyaan nu tana ta'e tana rakkumaan goonuu. Akka sabaarfatti itti balloodhaan nu dhibdettanii yaadina. Beekaa ture akka nuti goonuun argitan balloo maas. Balloo akkuma akkas godhe jiyyee sanitti hin garteemi daranii amma mirgarraa bitaarraan kana mirgaatti akkanas gurri si godhuu taa'u akkanaa miti akkanatti si godhuu taa'u balloo. Akka xiyyaa gurra dhabdee gartee miti karatti deemtuu fi karatti bobbaatu karatti galtu wallaaltu si godhuu ta'a. Arguuf ta'e kana wanti namaan deema. Kana nuti akka barbaade wanti barbaade deemu jiru. Ammoo baara ammoo gartee ni fidaa bini fida mucaa. Wal deemite fatiyaanis dhorkuma hin danda'an. Mucaan ajjaaj manatti nama tokkoon osoo bareedne galche baara. Fuudhee jedhe. Muluu qara malee hin dhaamaaf. Mucaa hiyyarraa hin turettee mucaa hiyyoo mul'inaan finne mucaa hiyyoo haa ta'u waa godhan jettee hin yaadin. Mana teessee illee dhageettii mucaa si duuba mana galchanii. Akkumaan kanaan dura isin jechuu jiru hara eeyyaa sanillee. Sitti himaatiin jira. Mucaan kee ni dhufaa. Ifiin mana dhufaa. Bakka gartee uummata baasuu deemnu wala guufuu nutti hin teenetti. Muluuka ammoo maaliin dhaamaaf? Qadir maaliif qaamaan illee irraa fagaatan jiini wanti inni irraa fagaadheef an gartee hojiitti hin jira dalagatti hin jira. Halkanii guyyaa riibatti dhabeetiin gartee miti maali? Jaarsa keetii fi amma qayyiidha. Awwali kanaan baasu hojii jira. Ni beektaa akkuma siidhaamee walitti dhaamannee karaa keessaatti illee walitti dhaamannee adda yaade ni beektaa. Ammoo namni tokko garaa waa laala sarara jedha namni ilmoo irraa guyyaa tokko buluu danda'u hin jiru. Namni kaayoo qabaachuu dammoo ilmoo ta'ee akka waa takka hin gooneemi. Namni akka isaan waa takka hin gooneen ni beekna. Namni ilmoo isii ibii jibbee ilmoo ofii irraan gara taa'u danda'u hin jiru ni beekta. Muluukaan ilmoo isii jibbitee kanatti irraa taa'utu hin jirtu. Woommaan nuti dalagu jirtu nu duraa fashaltee jechuudhaaf muluukaan ilmoo isii akka dhuftee simbiraa harka abaabattus ni hin beeka. Ammoo maaltu sii qabe naatu isinirraa qabe. Maali wanti hin qabeef hojiitti hin jiru. Waan hin dalagu jiru tanaatu fashalaa. Yoo muluukaan achi dhuftu taate. Yoo muluukaan achi dhuftu taate ni fashaloo jechuuf muluuka wanti inni kanaas kan hundaa'u siibeetiin jira siidhaameetiin jira. Akkumaan siidhaamee sanitti obsaan mucaan kee fi mana dhufaa hoggaa mana dhufanis ati mucuma kee harkite malee isaan sanuu iyyaan mana keessa sin harkanii isin hin jirtu yaaliin mana naqanii kutuu ta'anii sin jeen siidhaameetiin jira. Akkumaan kana ture siidhaamee sanitti. Anaaf yaa'in hojii teenya takka addan qollettee jirra. Hojii jirra ammoo waan inni asin jeetana obsaan gartee na eeggadhu yeroo waa xiqqoo ta'e yeroo waa xiqqishoo ta'e lajjaanee jirraas hanga irra guddaa bakka nama dhibaa lajjaanee jirraas ammaa. Kalloo fi baarii fi birraa boodiinee kayyaanii gurbaa wadala sanillee argitan gurbaa tarfuufa sanillee argitan akkatti nu cafaytan dhiirummaa biyya kaartisan harkaa baafadde argitanii jirtan. Akkam laaltan gaa kunoo hadirarree isin harkaa baafateeti harree isin harkaa baafadhee hin jira. Baafadhee moo baafadhe baafadhee hin jira. Dhiirummaa xiyyaan isin harkaa baafadhe. Dandeettii xiyyaan isin harkaa baafadhe.
yoo dhibeen jira isin hidhaa keessan san isin harkaan baasin bara ammaan tana birraadhaa fi balloodhaa fi fatihaadha nama afur nu taanu bare isaan afran waliin dhoowwu teenya ganaadha dirgim ganaa waliin isin dhoowwu teenya baarjii waliin isin dhoowwina jira baarii fi fatihaa waliin dhoowwutu hafe amma santutti aanuu deema kunoo arkuuf teessan balloodhaa fi birraa boodarratti hambifannee dura baarumaa fi fatihaa gisee waliin dhoowwinne jarriifiif qeessanii oriya oriif taaniif